Buna moo shaayii? Isin lameen keessaa kamiin filattu? Mee jalqaba waa'ee maalii akka dubbachuu barbaannee isiniif ibsina. Bunni egaa akkuma beekamu kan guyyuu dhugdanii itti bohaartan itti mukuu baatanidha. Waa'een shaayii hoo? Bal'inaan hubattu nu faana tura. Shaayii wayita jennu garuu isa baala shaayii sirrii irraa hojjetamu jechuu keenya. Baala shaayii Eeshiyaatti beekamu Camellia sinensis ka jedhamutu ulaagaa guuta. Adii, magariisa, keelloo, gurraachaa fi kan gogfame ta'uu danda'a. Hunduu gosa biqilaa tokkorraati. Gosti dhugaatii maachaa jedhamu ka Jappaanitti beekamus akkasuma. Adda addummaan kan mul'atu akkaataa hojii isaa irratti. Danfifamuu, affeelamuu, tumamuu yookiin gogfamee daakamuu danda'a. Kaafeenii garmalee baay'isnaan miirri keenya garmalee ol ka'uun akka to'achuu dadhabnu nu taasisa. Akkasumas garmalee nu si'eessa, ammoo onneen keenya garmalee akka dhahatus ni taasisa. Bunnii fi shaayiin lamaanuu kaafeenii qabu. Kun ammoo xiyyeeffannaa, qophaa'ummaa fi dandeettiin waa raawwachuu keenya akka dabalu qorannoon mirkaneesseera. Bunni danfee qophaa'e tokko shiinii sadarkaa isaa eeggatetti yoo bu'e kaafeenii miiligiraamii 100 qaba. Shaayiin qabiyyee wal fakkaataa qabu ammoo kaafeenii miiligiraamii 50 qaba. Yoo gosa shaayii maachaa, shaayii magariisa furdaa humna cimaa qabu filatte ammoo kaafeeniin argattu kan bunaan walqixa ta'uu dhaqa. Doktoroonni guyyaatti buna shiinii 4 yookiin hanga shaayii shiinii 5 caalaa dhuguu akka hin qabne kan nu gorsaniif kanaaf. Shaayiin garuu akka bunaa miti. Waan dandeettii si'eessuu kaafeenii hir'isu of keessaa qaba. Wanti kun L-theanine jedhama. Baala shaayii irratti argama. Dhiphina hir'isaa xiyyeeffannaa keenya ammoo ni fooyyessa. Bakka kanatti faayidaa shaayiitu caale miti. Shaayiin buna mo'ate jechuudha. Bakki itti bunaaf shaayii wal dorgomsiisnu kan biraan garaa keessatti. Bunaaf shaayiin lamaan isaaniiyyuu qabiyyee polyphenols jedhamuun kan badhaadhanidha. Lubbu qabeeyyii xixiqqoo microorganisms keessoo garaa keenyaatti argaman gargaaruudhaan bullaa'uu soorataa si'eessu. Bunni qabiyyee kana shaayii magariisa caalaa qaba. Shaayii magariisi ammoo shaayii gurraacha caalaa qaba. Asitti bunatu mo'ate. Amma gara dorgommii sadaffaatti ceena. Ittisa dhibee. Bunaa fi shaayiin lamaanuu rakkoo dhibee onnee nutti fidu qolachuu keessatti ga'ee guddaa qabu. Qorannoo bal'aan bara 2005 geggeeffamee namoonni kaafeenii madaalawaa fudhatan carraan dhibee sukkaaraa gosa 2 yookiin type 2 diabetes jedhamuun qabamuu isaanii dhiphaa ta'uu agarsiisa. Qorannoo biraan lammiilee Jappaan hedduu hirmaachisuun geggeeffame immoo guyyaatti shaayii magariisa shiinii 2 haga 3 dhuguun kan taruu dhiigaa ni hir'isa jedha. Faayidaan bunaa fi shaayii balaa gosoota dhibee kaansarii gariin qabamuu nurraa ittisuu waliinis ni ka'a. Kanarratti waan saayinsiin mirkaneessa jiraachuu baatus. Kamtu mo'ate ree? Tilmaamtaniitu ta'a. Walqixa ba'an. Dimshaashumatti bunaaf shaayiin faayidaa fayyaa madaalawaa ta'e qabu. Erga akkas ta'ee lamaanuu maaliif hin fayyadamu? Isin maal jettu? Komentii jalatti nu beeksisa.